Ji'a saglaffaa bara 1982 karaa guddicha magaalaa Baskakoollaatti nama barsiisu tan biyya Ameerikaatti argamtu irratti dubartii takka ta duute poolisoonni argan. Dubartii tana hiddi dhaloota isii nama Afrikaa yommuu taatu akka maletti ableen diddiramteeti kan ajjeefamte. Dubartiin tun dubartii dargaggeettii ganna 22 turte. Ajjechaan isii ajjechaa suukanneessaa ture. Qaama isii gara mormaa kana ableedhaan yeroo hedduu waraanamte. Ammallee fuula isiitirraa akka baay'ee tumamtee fi miidhaa garagaraatu irratti mul'ata ture. Yeroo kana eenyummaa dubartii tanaa beekuu fi sababa ajjechaa isii beekuudhaaf jecha poolisoonni qorannoo gadi fagoo gaggeessuu jalqaban. Dubartii tana maqaan isii Maalindaa jedhama. Maalindaan sababa bifa isii takkaa'u sababa nama gurraacha taateef hojii dhabdi. Bara kana keessa Ameerikatti namni gurraachi akka malee tuffatamaa fi jibbamaa ture. Yeroo kana Maalindaan hojii qacaramtee dalaytu takkaa'u hojjettu dhabnaan hojii qaama isii gurguruu jalqabdi. Poolisoonni erga qoratanii hojii fi eenyummaa isii irra gahan booda namoota ajjechaa isiitiin shakkaman namoota hedduu takka walitti qabanii mana hidhaa geessan. San booda qorannoo irratti gaggeessan. Garuu nama tokko yakka kana akka raawwate ragaan irratti mul'isu hin jiru. Kanaaf jecha shakkamtoonni erga guyya 20 hidhamanii booda hidhaarraa isaan hundinuu gallakkifaman. Garuu wanni ajaa'iba namatti ta'u namni ajjechaa isii raawwate kun shakkamtootuma hidhaman san keessa jiraachuu isaati. Isaanuma waliin hidhamee garuu ragaan takkailleen irratti dhabame hidhaa sanirraa ba'e. Erga taateen kun raawwate ji'a 2 booda ammaas dubartii gurraattii tan hiddi dhaloota isii Afrikaa ta'e takka tan maqaan isii Paatiriishiyaa jedhamtu tan ganna 26 akkuma Maalindaa san ajjeefamte karaarraa argamte. Ammallee waan ajaa'ibsitti ta'u ajjechaan lameen san wal fakkaata bifuma takkaan raawwatame. Yeroo kana ammaas poolisoonni namoota shakkaman hedduu takka walitti qabeeti mana hidhaa geesse. Garuu waan ajaa'ibsitti ta'u nama tokkootu jira kan yeroo duraatis shakkamee ajjechaa Maalindaatiin hidhaa seene. Ammallee sababa dubartii kanaatiin shakkamee mana hidhaa seene. Yeroo kana poolisoonni erga qorannoo gaggeessanii booda ammallee yakka kana akka raawwate ragaan tokko irratti mul'isu hin jiru. Garuu poolisoonni gaafii wal gaafatan. Gurbaan kun yakka duraaniitiifis shakkameeti hidhame. Ammallee shakkameeti hidhame. Kanaafuu inni kun shakkamaa guddaadha jedhanii erga qoratamee booda mana murtiitillee dhaabamee ragaan qabatamaan akka inni ajjechaa kana raawwate agarsiisu tokkollee hin jiru. Garuu sababa yeroo lamaaf yakkaa fi ajjechaa wal fakkaataan shakkameef jecha waggaa 2 mana hidhaatti tursiisan. Gurbaa kana maqaan isaa Saamu'eel Litil jedhama. Erga ragaan qabatamaa itti dhabames Saamu'eel mana hidhaatii ba'e. Saamu'eel akkuma mana hidhaatii ba'een biyya san jijjiirratee gara magaalaa biraa godaane. Garuu osuma hin turin poolisoonni qabanii ammaas hidhan. Sababninis yaalii ajjechaa dubartii hidda dhiigaatiin Afrikaa taatee fi nama gurraacha taate tan umriin isii ganna 22 turte irratti waan yaalii ajjechaa raawwateef hidhame. Gurbaan kun xiyyeeffannoon isaa guddoon dubartoota gurraacha ta'an hidda dhiigaatiin Afrikaa ta'an ajjeesuudha ture. Dubartoota inni ajjeesu kana keessaa umriin isaanii 20 hanga 30 qofa warra jiran ture. Saamu'eel taraa 16 ajjechaa namoota garagaraatiin shakkamee hidhame. Garuu taraa 16 akkuma salphatti ba'e. Sababninis yeroo ajjechaa kana raawwatu of eeggannaa cimtuudhaan raawwata. Ajjechaan akkuma itti fufetti jira. Waggaa dheeraafis ajjechaan kun akkasumatti raawwatamaa deeme. Namni ajjechaa kanaaf shakkamu yeroo hedduu Saamu'eel ture. Poolisoonni yeroo hedduu yeroo ajjechaan raawwate hunda shakkamtoota keessa Saamu'eel ni jira. Garuu ragaan itti dhabameetuma gad dhiifama. Poolisoonnis odeeffannoo kana walitti qabaatuma deemutti jiran. Yeroo hedduu wantoonni isaan walitti qaban keessaa haftee qaama nama ajjechaa raawwatee faa ture. Rifeensa nama ajjechaa raawwatee ammallee haftee qaama takkaawuu namni du'e kun yeroo nama ajjeesu jiru kana qotteessu dhiigaa fi wantoota sasalphaa qaama nama san irratti raawwatee hafan ture. Yeroo kanatti akka ammaa kanatti DNA'n hin babal'anne.
dhiiga nama sanii ilaalanii takkaa'uu rifeensa nama sanirraa DNA fuudhanii nama ajjechaa kana raawwate baruun ni ulfaata ture. Teknooloojiin akka ammaa hin jirtu waan ta'eef. Garuu waan ajaa'ibsitti ta'u infoormeeshina kana hunda poolisoonni walitti qabuu turan. Rifeensa namoota ajjechaa raawwateetis bakka takkatti walitti qabaniiti kaayuu turan. Waggaa 30 booda bara 2012 ji'a 11ffaa guyyaa 5 ammaas Saamu'eel shakkamaa ta'eeti qabame. Yeroo kana kan shakkamaa ta'ee qabameef baalota sammuu namaa hadoochan wantoota akka hashiishaa daddabarsuu fi gurguruudhaani ture. Poolisoonni Saamu'eel erga hidhanii qorannoo irratti gaggeessan booda yeroo keezii isaa of duuba deebi'anii namni kun yakka kana dura raawwatee ni jira jedhanii qorannoo gaggeessan faayila waggoota hedduu dura ajjechaa namaatiif shakkameetu itti gad baha. Yeroo kana faayila kana jala deeman. Yeroo faayila kana jala deeman dubartoota du'an kana DNA wanni akka rifeensa nama ajjechaa irratti raawwatame sanii fi odeeffannoon baay'een uufameeti argama. Yeroon kun akka yeroo duraanii sanii miti. DNAdhaan wanni hundi ifa ta'uu ni danda'a. Yeroo kana DNA san fuudhanii DNA gurbaa Saamu'eel amma hargaa qabanii kanaas walitti ilaalan. Yeroo kana ajjechaa san namni raawwate akka Saamu'eel ta'e ifa ta'a. Ajjechaa tana waggoota baay'eedhaaf poolisoonni gara adda addaatiin qorannoo gaggeessanis irra gahuu hin dandeenye. Garuu har'aan tana akkuma salphatti nama dhimma biraatiin shakkamee hidhame irratti ajjechaa kana hunda akka inni raawwate ifa ta'a. Garuu Saamu'eel yakka kana akka hin raawwatiin ifatti morma. Sababaan an nama gurraacha ta'e qofaa fi miidhaan guddoon kun narratti gaggeeffamu jira waan an hin godhiniinis yakkamaa na gootanii na hidhutti jirtan jee yeroo hedduu yeroo qorannoon irra gaggeeffamuu fi akka afaan isaatiin waan raawwate kana himu yeroo poolisoonni gaafatan dida. Amma yeroo kana poolisoonni fuudhanii mana murtii irra dhaaban. Manni murtiitiis erga DNA fi yakka raawwatame san laalee booda hidhaa umrii guutuu akka hidhamu itti mura. Murtee kana dura poolisoonni gara adda addaatiin mala adda addaatiin akka ajjechaa kana raawwate akka inni himuuf godhuu yaalanillee inni himuu dide. Ajjechaan kun kan wal jala asoo hin dhaabbatin raawwatamu ture waggaa 8 guutuu ture. Waggaa 8 guutuu namuma tokkootu dubartoota gurraacha qofarratti xiyyeeffatee ajjeesuu ture jechuudha. Amma bara 2020 Saamu'eel yakka raawwate kana afaan isaatiin an raawwadhe je'eeti ifatti poolisootatti hima. Yakka poolisoonni quban qabne kan raawwatame hedduu takkaas itti hima. Eegaa daawwattoota kiyya Saamu'eel eenyu? Kamitti waggaa 8tiif yakkoota kanaa kana wal jala raawwachuu ture? Dubartoota meeqa ajjeese? Erga afaan isaatiin himee hoo murtiin isaa maal taate? Dhumarratti keeziin isaa akkamiin cufame waan jiru waliin laal. Na waliin turtii gaarii ammallee. Saamu'eel Litil bara 1940 magaalaa Kalifoorniyaatti dhalate. Saamu'eel dhalatee waggaa takkatti harmeen isaa gara akoo isaa geessiti. Sababninis harmeen isaa tun dubartoota qaama isaanii gurguran turte. Saniif jecha abbaan Saamu'eel eenyu akka ta'e hin beektu. Ammallee hojii isiitti gufuu waan ta'uuf fuutee gara harmee isii geessiti. Akkoon isaa tunis bifa bareedaadhaan guddisti. Ammallee barumsa neexeeti akka baratu gooti. Erga barumsa isaa elementarii xumuree booda gara high school yeroo seenuu deemu akka magaalaa sanii godaananii magaalaa Nebraskaatti galan murteessiti. Sababninis Saamu'eel eega xiqqoo if baree booda nama fitnamaa ta'eeti argame. Barsiisota isaatii fi barattoota wajjinis waliigaluu hin dandeenye. Sababa kanaafis mana barumsaa jijjiiruuf jecha akkoon isaa akka Nebraskaatti galan murteessiti. Isiin kan yaadde akka yeroo biyya jijjiirrate inni amala san dhiisee nama nagayaa ta'uudha. Garuu Saamu'eel itti jabeessee akkuma Nebraskaa dhaqeeni garee gaangistaraatti dabalame. Yeroo duraatiifis yakkaa fi yaalii hannaati raawwatame. Garuu hin milkoofneef ni qabame. Qabameeti hidhame. Hidhaa waggaa tokkoo boodaas gadhiifame. Saamu'eel bifuma kanaan jireenya isaa itti fufe hanga umrii waggaa 20 gahutti. Yeroo waggaa 20 gahus gara harmee isaa ta'e isa deesse gara Kalifoorniyaatti godaanee isii waliin jiraachuu murteesse. Akkuma murteesses
Kaalifoorniyaa dhaqe. Saamu'eel hawwiin isaa fi fedhiin isaa guddaan akka taphataa boksingii tahee argamu ture. Saamu'eel hojiilee adda addaati hojjete. Hojii akka qeeraa takkaa'uu bakka horii itti qalanii ammallee ompilaansii oofuudhaa. Garuu waan ajaa'ibsitti ta'u yeroo hunda yakkamaa fi shakkamaa ta'eeti irra deddeebiidhaan hidhama ture. Saamu'eel umrii isaa 24tti yeroo 16 ol shakkamee hidhame. Garuu ragaan tokko akka inni yakka kana raawwate irratti mul'isu hin argamu. Yeroo hunda hidhameetuma gadhiifama. Yakka kana bakka takka qofatti osoo hin taane Ameerikaa keessa naannolee adda addaa bakka hedduutti raawwateeti barbaadama. Garuu yakkamaan akka isa ta'e ragaan tokko keessatti mul'isu hin jiru. Yeroo umriin isaa ganna 35 ta'e yeroo 26 ol hidhame. Yeroo kana Saamu'eel maafiyaa gurguddoo Ameerikaa akkaan sodaataman keessatti dabalameeti jira. Yeroo kana yaada kana yaada. Ani maqaan kiyya jiraachuu qaba. Maqaa kiyya taarika Ameerikaa keessatti barreeffamee akka lafa kaayamuun godhuu qaba jeeti yaadni sheexaanaa kun itti dhufa. Yeroo kana kan jalqabu ajjechaa waggaa meeqa wal jala dubartoota qofa irratti xiyyeeffatee ajjeesu kana. Yeroo kana Saamu'eel afaan isaatiin ajjechaa kana raawwate poolisootaaf yeroo himu poolisoonni faayila ajjechaa dubartoota 93 itti gad baasanii dubartoota 93 kana siitu ajjeesee miti jaaniin. Yeroo kana Saamu'eel itti hoflee isin fayyaan qabdanii dubartoota 93 qofa argattanii ajjechaan raawwadhe keessaa ani dubartoota 400 oliin ajjeesee jiraa jaan. Yeroo kana poolisoonni hedduu takka ajaa'iban akkamitti gurbaan kun dubartoota 400 ol ajjeese. Dubartoonni reefki isaanii mul'ate 93 qofa. Dubartoonni 300 fi waa ammoo reefki isaaniitillee hin mul'anne. Kun akkamitti ta'uu danda'ee jaanii dubbiin ajaa'iba itti taate. Yeroo kana Saamu'eel gaafii gaggaafachuu jalqaban. Saamu'eelis amma gaafii isaaniitiifis deebii sirrii kennaa dubartoota akkuma du'aniin dhabaman san takka takkatti irra guddaa isaanii mallattoo fi dhaabbina akkaataa fuula isaanii sheebii hunda himuufii eegale. Yeroo kanarra dhaabbatanii footoolee nama badee dhabameetiif kana gabbaasan takka takkaan arguu jalqaban. Wanni kun poolisoota mataa dhukkubse. Sababninis Saamu'eel umriin isaa amata 80 ga'eeti jira. Garuu taateewwanii fi namoota ajjeese hunda takka takkatti yaadata akka waan amma raawwatee. Yeroo kana poolisoonni ajaa'ibanii gaafii gaggaafachuu itti fufan akkamitti akka yaadatus gaafatan. Saamu'eel lafaa ka'eetuma nama ajjeesuu hin turre. Nama ajjeesu san sirritti adda baafateeti ajjeesuu ture. Kana malees namni inni ajjeesu kun ulaagaa garagaraa nama qabu ture. Ulaagaadhaani nama ajjeesaa jechuudha. Ulaagaalee isaa keessaa jalqaba namni inni ajjeesu kun nama gurraacha ta'uu qaba ture. Sababninis yeroo san keessatti namni gurraachinii fi namni adiin Ameerikaa keessatti walqixatti hin laalamu ture. Yoonif namni adiin tokko du'e hanga namni nama san ajjeese hidhamuu takkaa'uu mul'atutti poolisoonninis hafuura hin baafatan ture. Garuu yoo namni gurraachi tokko du'e qorannuma salphaa tokkotu godhamee dhiifama ture. Ulaagaan saata lammaffaa namni inni ajjeesu kun nama bakka hin qabne nama baqataa tahee ture. Sababninis nama akkana ajjeesuun isaaf salphaadha. Fakkeenyaaf nama tokko ka bakka galuu hin qabne bira dhaqeeti akka bakka inni buluu fi bakka inni itti jiraatu kennuuf waada seenee fi nama san fuudhee bakka ajjeesuu barbaadu san erga geessee booda achitti ajjeesa ture. Ammallee dubartoota qaama isaanii gurguran ajjeesuun isaaf salphaa ture. Sanii fi hedduminaan dubartoota akkasii ajjeesu ture. Sababninis dubartoota san bira dhaqeeti har'a hojiin harkaa isiniif qaba kottaa hojjedhaa je'ee yaamee bakka itti ajjeesuu barbaadu san erga geesse achitti ajjeesa ture. Warroottan ammaas akka hashiisha dhuguufaa hashiisha gurguraatiin harkaa isinii qaba takkaa'uu kottaa hashiishaan isinii kenna je'eenii bakka kophaa geeffate achitti ajjeesa ture. Saamu'eel yeroo nama ajjeesu ablee takkaa'uu billawa fayyadama ture. Billawa kanaan yeroo nama duru osoo namni san quba hin qabne
mormorra dira akka dhiigni nama sanii fuulatti faca'uuf. Yeroo kana erga nama san ajjeesee booda bira gad taa'eeti nama dhiigni irraa yaa'u jiru kana ijaan laalaa sigaaraa isaa qabsiifatee biratti dhuga. Erga sigaaraa xumuree booda reefka san fuudhee makiinaa gara duubaa keessa godheeti muuziqaa itti dheereeffatee makiinaadhaan magaalaarra shirshir ja'a. Erga akkasitti shirshir je'ee booda gammachuu harkateeti bakka itti namoota kana awwaaluutu jira bakka san geessee reefka kana awwaala. Reefkoota tokko tokko haalli itti mijachuu didee biraa fiigu malee. Amma yeroo kana poolisoonni namoota ajjeeste bakka itti awwaalchan nu geessi jaaniin. Yeroo kana bakka gaaraa takka keessa geessee namoota bakka itti awwaalu sun argisiise. Erga bakka san qotanii booda lafee hanga nama 100 geessu takka achi keessaa baasan. Saamu'eel gammachuun isaa guddoon nama ajjeesee akkasitti makiinaadhaan magaalaa keessa shirshir jechuu ture. Poolisoonni dubbiin tun akka malee ajaa'iba itti taateeti sababa namoota kana ajjeesuufi ture gaafatan. Yeroo kana akkana jeen akka maqaan kiyya addunyaa guutuu irratti beekamuu fadha. Namni akka kiyyatti nama ajjeese addunyaarra akka hin jirre riikardii cabsuun barbaade ture jeen. Yeroo kana poolisoota gaafatee dubbiin tiyyatuun gara alaa baatee jeen. Yeroo kana poolisoonni baatee magaalaaleen Ameerikaatii fi miidiyaaleen hundi waa'ee keetii dubbachuu jiranii jaaniin. Yeroo kana hawwii kiyya gaheetiin jira. Wanni an barbaadu maqaa guddaa argachuudha. Maqaa sanis argadheetiin jiraa jee. Yeroo kana umriin isaa ganna 80 ture. Poolisoonni tokko tokkoo fi abukaatoon isaa gurbaan kun fayyaa hin qabu. Gurbaan kun maraateetii jira jaaniiti akka yakkisaa kun lammada laalamuu fi akka murtiin irratti murtaa'e irraa irratuuf gara mana murtiitti deebi'a. Garuu abbaan seeraa abbaan murtii san iyyata isaanii guutumaan guututti kuffise. Saamu'eel wagguma dubbii hime san keessa jechuunis bara 2020 keessa hospitaala magaalaa Kaalifoorniyaa keessatti argamu keessatti du'e. Eegaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya seenaan har'a isiniif qabadde kana fakkaata. Seenaalee dhugaatii fi keezilee akkanaa hedduun qabadde isiniif dhufa. Yoo chanaala kanaaf haaree taate subscribe godhuu hin dagatin. Viidiyoon kun akka nama hedduu bira nu ga'uuf viidiyoo kana like nuuf godhi. Koomentiidhaanis yaada kee nuuf barreessi. Hiriyoota kee nama lamarratti share nuuf godhuunis gara keenya nuuf afeeri. Hedduu takka galatoomi waan nu daawwatteef.